Yeroo ammaa manneen amala sirreessaa keessatti sirreeffama amalaan cinatti sirreeffamtoonni ogummaa garaagaraa irratti hirmaachuun yeroo adabbii isaanii xumuranii wayita ba'an ofii isaanii fi hawaasa isaanii akka gargaaraniif hojjechaa jiru. Nutis sirreeffamtoota mooraa mana amala sirreessaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti hojii misoomaa qamadii bonee irratti bobba'an akka arginee dubbifnetti ganna qotuu qofaan qaala'insa jireenyaa dandamachuun waan hin danda'amnee fi bonas qonnee of jijjiiruuf hojjechaa jirra jedhan. Qaala'insa jireenyaa biyya keenya raasaa jiru kana hambisuudhaaf qamadii oomisha gaarii kennuudhaaf kan nu kakaase mootummaa keenya karoora inni gaarii gadi buusen kaakaaneti qamadii kana fakkaatu oomishaaf dhiyeessinee jira. Ganna qotuu qofa waan ta'aa turreef amma yeroo ammaa kana akka qaala'insa jireenyaatti irraan ka'ee mootummaan bonas qotanii argachuun waan jiru waan ta'eef kana isarratti dhaabbanneeti qamadii kana facaasnee sabilii kana gubbaarratti argaa jirra jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkotti jechaadha. Sirumayyuu kana durayyuu kanarratti wantoonni akkasii xiyyeeffannoo osoo qabaatee jiraate bakka guddaa ni ga'ama. Bara baraan lafti akkasumaan agabuu bu'aa deemu kuni beela guddaa uummata keenyarraa solvu godha salphisa tureeyyuu. Kanin jedhu yaada qaba. Sirreeffamtoonnis bu'aa har'aa qofaaf osoo hin taane jireenya isaanii egereef barnoota guddaa irraa argachaa kan jiran ta'uu fi yeroo mana amala sirreessaatii bahanii gara jiruu isaanii idileetti deebi'an kan isaan gargaaru ta'uu himuun warra kaaniifis muuxannicha babal'isuuf fedhii akka qaban himu. Guyyaan asii ba'ellee naannoon jirutti bakka hin jirutti bal'inni lafaa nan daangessu bare. Bal'inni lafaa nan daangessu abadan asirratti argeera waan ta'eef jechaadha. Bal'inni lafaa xiqqoo jiru irratti fuduraaf kuduraa adda addaa oomishiisuudhaan ogeessa qonnaa humna baratee bahee hawaasaaf kennaa jiru kun hawaasni illee akka fudhatee hojii irratti oolu bal'ina lafaa qofaa miti waan kana kan ibsu hojumaata kana irratti kan barachaa jiru. Lafuma xiqqoo qaban irratti illee waadanuu oomishuun akka danda'amu isa kanaadha. Amalli hojii kun baay'ee namatti tola, baay'ee gaariidha. Tokko asitti hin naaba'u sirreeffamaani muuxannoo hojjaas kanarraa hin argata. Lammata irratti isa qamadiin haala bartee duratti ganna qofa oomishamurraa amma jallisaadhaan oomishamee akka callaa gaarii akka kennu baay'ee kanarraa barnoota argata. Nuyi duratti lafti keenya gizee tokkicha bichaa oomishinee jennee taa'aa turre. Amma garuu yeroo kamiyyuu hojjannaan bu'a qabeessa ta'uu qonnaan bulaa waan hundatti hojjete bu'a qabeessa ta'uu keenya baay'ee irraa barachaa jira jechaadha. Sirreeffamtoonni kunneen yeroo mana amala sirreessaatii bahanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyyessuu danda'aniif leenjiin kennamuun hojii garaagaraa irratti akka hirmaatan gochaa jirra jedhu Daayirektarri mana amala sirreessaa godina Shawaa Kibba Lixaa Koomaandar Andu'aalem Xilahuun. Ammas jedhanitti illee barumsa kan argatanii hubannoo argatanii yeroo as keessaa ba'an illee qe'ee isaaniitti galanii haaraa akka ittiin taane qamadii bonaa kana irrigeeshiniidhaan alatti ba'anii maatii isaanii biratti yeroo galan mana isaaniitti yeroo galan hojjechuu akka danda'an bifa kanaatiin barumsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu isaati. Akka itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Walisoo obbo Ayyaansaa Sirneessaa jedhanitti qonnaan bultoonni kana dura bona qotuun sodaati ta'aa ture yeroo ammaa barnoota walirraa argachaa kan jiranii fi mana amala sirreessaa kanaaf akka waajjiraattis gama keenyaan deeggarsa gochaa jirra jedhu. Qonnaan bulaan jiruu fi jireenya isaa magaalaa keessa taa'ee fooyyeffachuu akka danda'uu fi akka magaalaa keenyaatti hojjetaa jira. Naannoo qonnaan bulaattis hojiin misooma qamadii kuni kanaan dura sodaa kan ture amma walirraa barachaa kan deemee fi qabatamaadhaan qonnaan bulaa birattis hojiin misooma qamadii bonee ersirsaas ta'aa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qindoomina bulchiinsa magaalaa fi mana amala sirreessaa waliin taasifamaa jiruun sirreeffamtoota ogummaa adda addaatiin leenjisuun akka magaalaattis muuxannoon argamaa jiru babal'achaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Walisoo obbo Daanyaachoo Tashoomaa. Sirreeffamtoonni achi keessaa hojii kana qofaa irratti miti hojii ogummaa adda addaa irratti kan isaan hirmaataa jiranidha. Manni amala sirreessaas sirreeffamtoota kana waliin hojii baay'ee gurguddaa hojjetaa tarii namootaaf mana amala sirreessate gaafa jedhan bakkuma namni itti walgahee taa'aa oolu umayyuu hin baranne bakka badaa wayiitti fakkaachuu danda'a. Tarii gara naannoo sana deemtanii argitaniirtu yoo taate hojii huccuu hodhuu irratti hojiiwwan kanneen biroo irratti kan hirmaatanii fi caalatti immoo hojii amma nuyi qonna qamadii jallisii jennu kan yeroo isaan ba'anii qotan yeroo isaan bishaan obaasan nullee waliin argaa turre naannoo sana irratti xiyyeeffannaan jiru. Manni amala sirreessaas ogeeyyiin keenya naannoo kana jiranis waliin qindoominaan hojii baay'ee jajjabeessoo fi hamilee namaa kennan jira waliin hojjetaa jiru.